VOA. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin haa dhaqqabu akka mooltan. Kamisa Agayya 12 bara 2021 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo Agayya 6 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti. Dhaabbata mirga namoomaa idil-addunyaa Amnesty Internationaliin gabaasaan haaraan bahe tokko humnoonni Itiyoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeessame keessatti malteedhaan dubartootaaf durboota dhibbootatti lakkaa'aman irratti humnaan gudeeddiif miidhaalee biroo raawwatan jedhee jira. Mootummoonni biyyoonni lameenis gabaasaa kanaaf deebii gama isaanii kennanii jiru. Ogeessa seeraaf abukaatoo ta'uun yeroo dheeraaf tajaajilaa turan obbo Abduu Jabbaar Huseen magaalaa Adaamaa ganda Gadaa jedhamutti reeffi isaanii kufee argamu maatiin isaanii VOA'tti himanii jiru. Sirna awwaalcha isaanii har'a Adaamaatti raawwatame. Ka torbanitti kamisa dhiyeessinu qophiin fayyaa immoo faarmaasii tajaajila hawaasaa magaalaa Minneapolis jiru tokkotti fuuleffata. Kanneeniif kabroo sagantaa keenya irraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenya haga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Produuseriin Tamsaasarraa Nugusuu Taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gartuu jubeettan sin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo ogeessa seeraaf abukaatoo ta'uun yeroo dheeraaf kan tajaajilan obbo Abduu Jabbaar Huseen Hagayya 5 bara 2013 magaalaa Adaamaa ganda 12 yookaan ganda Gadaa jedhamuun beekamutti reeffi isaanii kufee argamu maatii isaanii keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Akka obboleessi isaanii Sultaan Huseen jedhanitti akkaataan du'a obbo Abduu Jabbaar ammallee qulqulleeffameen beekamne. Sirni awwaalcha obbo Abduu Jabbaar Huseen har'a magaalaa Adaamaatti raawwatamuunis himamee jira. Bal'inaan oduudhaa booda dhiyeessina. Naannoo Amaaraa karaa nafaas mawucaaf waldiyaa humni loo'ee seenuuf yaalee ture ofirra akka deebi'u ta'e jechuudhaan waajjirri paartii badhaadhinaa har'a beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Abirahaam Dhaalahany haala yeroo naannoo sanaa innaa ibsan paarlaamaan biyyattii garee shororkeessaa gochuun kan ramade gareen TPLF Itiyoophiyaa keessumaa Amaara weeraraaf itti marsaa jira jedhan. Gondar kibbaa nafaas mawucaaf kaaba walloo naannoo waldiyaa seenuuf kan yaale humni kun humna uummatichaa humna addaaf raayyaa ittisa biyyaan ofirra deebi'e ka jedhan obbo Abirahaam naannolee weerare keessaa dubartoota humnaan gudeeduudhaan maanguddoota irraan dararaa geessisee dargaggoota ajjeesaa jira jechuun himatan. Uummanni Amaaraa olola kijibaa kan TPLF ittiin jedhan dhiisee biyya oolchuuf waliin hiriiruu qaba jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gama biraan kan addi bilisummaa uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororkeessaa ittiin jedhuuf dubbiimaa akka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa dhimmootii yeroo irratti televiziyoona Tigraayiif ibsa kennaniin ibsi naannoo Amaaraa ammayyuu adda waraanaa raayyaa jedha. Raayyaa keessa simbirriyyuu hin jirtu yeroo ammaa waldiyaa keessas akkasuma jedhan. Waldiyaan dachii walabaati uummatichi ofiin of bulchaa hojii sabatiinsa eeguu hojjetaa jira. Marsaan dachii walaboome. Haa ta'u malee naannoon Amaaraa ibsa baaseen marsaa bilisa baasne jedha. Eenyurraa eenyutu bilisa baase? Akka gaariitti kijibu nama tuffatu jechuun isaanii ni yaadatama. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa waahiloonni keenya waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa Tigraay keessa haalli jiru hamtuuf tilmaamuuf rakkisaa ta'uusaaf walitti bu'iinsichi gara naannolee ollaa Affaariif Amaaraatti ce'uusaa nu beeksisan jedhan. TPLF erga naannoo sana seenee qabee naannoo Amaaraarraa uummanni 200,000 Affaarirraa immoo uummanni 76,000 ol qe'eerraa buqqa'uun gabaasameera. Waajjirichitti dabaluudhaan godina Fantii ganda Gaalikoomaa keessaa namoonni qe'eerraa buqqa'an kan keessa qubatanii jiran buufata eegumsa fayyaaf manneen barnootaa rasaasaan dhahamuu isaaniif tuullaan midhaanii saamamuu gabaasa argatee jira. Tigraay keessaa yeroo ammaa haalli jiru fooyya'ee naannoleen 175 dhaqqabuun danda'ameera garuu haalli itti gargaarsa namoomaa dhaqqabu gahaa miti jedhameera. Daandii tokkichi jiru karaan Affaar sababaa nageenyaaf sakatta'ii cimaan jiruuf jecha hanga tokko qofaatu banamaadha. Gama biraan kan mootummaan garee shororkeessaa jechuun ramade waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen humnoota TPLF waliin gamtaa uummachuusaa beeksisee jira. Hoogganaan waraanichaa
Furmaati tokkichi jiru mootummaa waraanaan fonqolchuu qofa ka jedhuuf deebiin gama tokkummaa mootummootaa maal akka ta'e gaaffii dhiyaateef dubbii himaan jaarmichaa innaa deebisan walitti bu'iinsa kanaaf furmaati waraana jenneen amannuu jedhan akkuma lolli itti fufaa deemeen hanga tokko xiqqaataa kana deeme walitti bu'iinsi jiraatus gargaarsa namoomaaf daandiin banamus ammayyuu bakka walitti bu'iinsi jiru argaa jirra jedhan. Amnesty International gabaasa har'a baaseen Tigraay keessaa dubartoonni humna waraanaan Hookarri saalaa irratti raawwatamuu dhageenye jirra dararaa suukanneessaa siiviilota irratti raawwate jecha ittiin ibsinuu hin qabnu jedhan. Kanaaf walitti bu'iinsi itti fufnaan kan akkasitti geessuudhaan daran siiviilotaaf balaatti dabalaati jedhaniiru. Tigraay keessatti walitti bu'iinsa uumameen humnoonni mootummaa Itiyoophiyaa milishaan naannoo Amaaraaf humnoonni Eertiraa dubartootaaf durboota dhibbaan lakkaa'aman humnaan gudeedaaf dararaa turan jechuun Amnesty International torban kana beeksisee jira. Kanarratti oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Gurmuun gamtaa nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa innaa loltoota mootummaa fi loltoota garee Alshabaab gidduutti dhukaasi banametti siiviilotni ajjeefaman gabaasa jedhu qorachuu jalqabuusaa beeksisee jira. Amisoom akka jedhetti balaan kun kan dhaqqabe innaa loltoonni isaa naannoo Beldemin Golween maadhee waraanaa naannoo Shabalee gara gadii jiru to'ataa jiranitti duula kibxata darbe geggeessameen ture. Meeshaa waraanaa gurguddaaf Moobaayiloonni harkaa to'annaa jala utuun ooliin dura humnoota Amisoomiif loltoota Alshabaab gidduutti dhukaasa hamaan kan ture ta'uu ibsi roobii kaleessaa bahee beeksisee jira. Amisoom erga sanaa gabaasa siiviilonni du'uu dhagahee jira. Kanaafis qorannaa gaffagoon ni geggeessamaa jedha ibsichi. Innaa balaan kun dhaqqabetti siiviilonni 7 ajjeefamuu qonnaan bulaan ganda Goolween Rooyitersiif kamisa har'aa ibsa kennaniiru. Obboleessi isaanii kan naannoo sanaa lafa qonnaa qaban Omar Hassan shofeera isaaf qonnaan bultoonni kanneen biroon 5 du'aniiru jedhan. Amisoomtu beekaa lafa qonnaa sanaa deemuun namoota kana ajjeesellee jedhaniiru. Akkasumas Alshabaabitti duuluudhaaf gurmuun Amisoom bara 2007 keessa gamasitti bobba'e. Kaabineen siivilii Sudaan pirezidaantii biyyattii duraanii Omar Albashiriif aangoota mootummaa duraanii himannaa fixiinsa sanyii yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa irratti dhiyaateen mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti dabarsuuf qophee ta'uu dhaabbati oduu Sudaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Ministeertiin dhimma alaa Sudaan Maariyaam Saddiq Al-Mahadii kana kan beeksisan abbaa alangaa muummicha ICC Kariim Kahan waliin kibxata kaleessaa Kaartum keessatti innaa wal arganitti ture. Kaabineen sun aangoota barbaadaman ICCtti dabarsee kennuuf murteessuu Mahadii maqaa dha'uudhaan sabaa himaan mootummaa beeksisee jira. AFP fi CNN'n dabalatee dhaaboliin oduu hedduun namoonni murtichaa akka barfaman gabaasaniiru garuu murtaa'een gabaafne. Gabaasee abbaan alangaa muummichi kan ICC tarkaanfiin namoota kana mana murtichaatti dabarsanii kennu akka saffisu aangoota Sudaan waliin mari'atanii jiru. Namoonni kun jalqaba bara 2000 keessa Daarfur keessatti fixiinsa sanyii raawwatan jedhamuun himataman. Pirezidaantiin duraanii Bashir waggoota 30 Sudaaniin erga bulchanii booda bara 2019 aangoorraa fonqolchaman. Lammiiwwan Zaambiyaa kamisaarraa pirezidaantii haaraa miseensota paarlaamaaf bakka bu'oota naannoo filachuuf jecha har'a gara wiirtuulee filannoo deemaa akka jiran yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti dimookiraasii Afrikaa keessaaf biyya utubaa jedhamtuuf qormaata ta'uuf jira. Kan umriin waggaa 64 pirezidaantii Edgaar Lungu hoogganoota garee mormituu keessaa akka ta'an kan umriin waggaa 59 Hakiindee Hicheleemaa biraa dorgommii cimaan isaan mudachuuf jira. Dorgommiin cimaan kan geggeessamu ta'uusaaf kunis egeree siyaasa biyyattii kan murteessu ta'uu xiinxaltoonni tilmaamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lootee seentonni Talibaan magaalaa Tarsiimoof barbaachistuu taate kan kibba gama bahaa jirtu gaaznii kan qabatan yoo ta'u kunis magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaabulitti isaan butee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbata mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty Internationaliin gabaasaan haraan bahe tokko humnoonni Itiyoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti geggeessame keessatti malteedhaan dubartootaaf durboota dhibbootatti lakkaa'aman irratti humnaan gudeeddiif miidhaalee biroo geggeessan jedhee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa fi kan Eertiraa gabaasaa Amnesty International kanaaf deebii gama isaanii kennanii jiru. Gabaasaa Sindi Seeniif deebii mootummoota lameenii Bafqaaduutu qindeessee dhiyeessa. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu. Gabaasni Amnesty International haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti
Namoottan hokkora saalaatii fi gudeeddii dirqii dandamatan 63 kan lammiilee Tigraay ta'an haasofsiiseera. Dubartoota miidhaan irra ga'ee dandamatan keessaa 29 warreen loltoota Eertiraatiin akka gudeedamanii himatanidha. Fissaha Taklee gaanfa Afrikaatti qorataa Amnesty International akkana jedha. Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process we can see that the soldiers were brutalizing the Miidhamtoonni yommuu loltootaan gudeedamanu sa'aatii 24 fi torbanootaa fi hidhamanii turan. Adeemsa keessatti loltoonni akka warreen dandamatan kanarratti miidhaa geggeessan argina. Reebaa turan. Jechoota gosa salphisanu irratti hundaa'e fayyadamuudhaan arrabsaa turan. Akkaataa hokkorri saalaa dubartoota Tigraay salphisuu danda'utti itti fayyadamuu isaanii agarsiisa. Jedha Fissaa Taklee. Dubartiin waggaa 20 ji'a Sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan Amaaraa dubbatanu miidhaa irraan gahan Amnestiitti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koos hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan Amnestiitti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodhaa jedhu Adootii Akiwee'ii Amnesty International irraa. The ages of the women as young as 10 and as old as 62. The use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women. Umuriin dubartoota miidhaan irra ga'ee waggaa 10 amma waggaa 62ti. Dubartoota Tigraay ta'uu isaaniitiin hin arrabsamu. Haa ta'u jedhamee namoottan adda addaatiin gudeeddiin saalaa irratti raawwatameera. Ulfa ta'aniyyuu jedhu Adootii Akiwee'ii. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka hokkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti hokkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatanii akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namoottan miidhaan hokkora saalaa irra gahe gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty International amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyattii mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufu ibseera. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabre Masqal fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni Amnestii ifaa ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti Amnestiin bitaaf mirgarraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafataman itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki deebii kennaniiru. We are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia. Biyyottanii fi hooggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha. Jedhan Jen Psaki. Ministeerri dhimma alaa United States irra deddeebi'ee gareen hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyooniitti lakkaawamanu warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisan yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni Sindii Sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa itti ceena.
Ogeessa seeraaf abukaatoo ta'uun yeroo dheeraaf kan tajaajilaa turan obbo Abduu Jabbaar Huseen hagayya 5 bara 2013 magaalaa Adaamaa ganda 12 yookaan ganda Gadaa jedhamuun beekamutti reeffi isaanii kufee argamu maatii isaanii keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka obboleessi isaanii obbo Sultaan Huseen jedhanitti akkaataan du'a obbo Abduu Jabbaar ammallee qulqulleeffamee hin beekamne. Sirna awwaalchaa obbo Abduu Jabbaar Huseen har'a magaalaa Adaamaatti kan raawwatame ta'uunis beekamee jira. Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa gabaase. Ogeessi seeraa fi abukaatoon Abdul Jabbaar Huseen roobi kaleessaa magaalaa Adaamaa ganda Gadaa jedhamutti kufanii argamanii jechuun obboleessi isaanii obbo Sultaan Huseen ibsaniiru. Akka obbo Sultaan jedhanitti obbo Abdul Jabbaar kaleessa guyyaa sa'aatii 9tti manaa bahanii galgala naannoo sa'aatii 1 boqochuu isaanii dhaga'uu himan. Ani godina Baalee ture sa'a 1 bilbilu sa'a 1 walakkaa irratti boqote naan jedhan ganama subii dhufe sa'a 7 irratti egasii ammoo reeffa isaa gara Minilik deemanii deebi'anii ani karaa hospitaala naannoo sanitti jedhanii ani nama waliin isaan beeku. Naannoo kamitti kan kufanii argaman? Karaa hospitaala Adaamaa duubarra jedha. Ganda 12 uummanni baay'eedha. Gattiitti siqeen dubbisne sa'a 9tti mana baay'ee jedhanii yoo galgalaa gara mana isaa deemu immoo dhimma kana irratti raawwatan. Maatii keessaa haadha warraa obbo Abdul Jabbaarii fi mucaa obboleettii isaaniitu dursee bira gahee jechuunis ibsaniiru. Hawwamaa tokkochi hin jiru, wanni hin jiru. Namni tokko nama shakkame tokko sila nama waliin oole gaafatanii tarkaanfii fudhatanii to'annoo jala oolchanii akkasii qulqulleessanii wanni raawwatame tokko hin jiru. Ani gizee sani mucaa obboleettii kiyyaati fi haadha manaa isaati haadha qabee ani bilbiluma isaa sanbasiisanii ittiin dawwalanii koottuti keessa jira koottu kaafadhu jedhanii kana dhaga'ee ani hojjaa nama dhimmicha galgala isii bira taa'ee haasa'e malee amma akkasitti hojjaa nama qole. Sirni awwaalcha obbo Abdul Jabbaar har'a bakka maatii fi firoottan isaanii argamanitti magaalaa Adaamaatti raawwatameera jechuun obbo Sultaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Obbo Abdul Jabbaar reenfi isaanii qorannoof hospitaala Minilik magaalaa Finfinneetti ergamee ture. Bayii qorannoo reenfa isaanii fi haala boqochuu isaanii waliin wal qabatee qaama dhimmi ilaallaturraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Qaamolee dhimmi ilaallaturraa odeeffannoo dabalataatiin sagantaa ittaanuun kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kadhagaa jirtanas Waashingten DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Minisootaa magaalaa Minneapolis keessatti bara 2019 kan hundeessame dhaabbanni fayyaa hawaasaa Siwaard Faarmaasii jedhamu miseensota hawaasaalee gaanfa Afrikaa Minneapolis Saint Paul keessaaf naannawa sana jiraataniif tajaajila deessisuu fi gorsawwan kennuu dabalate tajaajilawwan fayyaa adda addaa afaanneen sadiin jechuun afaan Oromootiin, afaan Sumaalee fi afaan Amaaraatiin manneen maammiltootaa deemuun kennaa jira. Faarmaasiin Leek Street irratti argamu kun poolisiin ajjeefamuu gurraacha Ameerikaa George Floyd booda saamtotaan kadiigamee ture yoo ta'u booda gargaarsa hawaasa naannootiin deebi'ee ijaarame. Qophii fayyaa irraatiif Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa hundeessaa faarmaasichaa Dr. Eliyaas Usoof hojjetaa faarmaasii sanaa dubbisuudhaan gabaasaa qindeesse qaba. Dr. Eliyaas Usoo kan dhalatan magaalaa Dirre Dhawaatti yommuu ta'u barnoota digirii jalqabaa Atlaantaatti barachuun barnoota faarmaasiidhaan doktorummaattiin argatan immoo Kaalifoorniyaa magaalaa Saakramentootti erga xumuranii booda abjuu uummata isaanii tajaajiluuf qaban galmaan ga'uuf gara uummanni Oromoo fi ba'a Afrikaa hedduminaan jiraatan Minisootaatti kan dhufan bara 2015 ture. Hojiif jireenya isaanii Minisootaa magaalaa Minneapolis erga taasifatanii as ogummaa faarmaasiitiin dhaabbata adda addaa keessa hojjechaa turan. Haa ta'u malee mul'ata faarmaasii dhuunfaa isaanii banatanii uummata tajaajiluuf qaban milkeessuuf haadha manaa isaanii Mowaardii Hamid waliin ta'uun magaalaa Minneapolis bakka Leek Street jedhamuun beekamutti bara 2019 faarmaasii dhuunfaa Siwaard Faarmaasii jedhamu hundeessuun hojii eegalan. Kaayyoof mul'ata qaban galmaan gahuun kan danda'amu fedhii, ogummaa fi karoora barbaachisa kan jedhan Dr. Eliyaas fedhiin nuti uummata keenya ogummaa keenyaan tajaajiluuf qabnu akka nuti faarmaasii kana hundeessinuuf bu'uura nuuf ta'eera jedhan. Duraan dursee fedhii qabaachuudha. Ogummaatti jirtu kana professionii akka faarmaasistii hagamta akka tajaajila kennitaa. Sanitti aanee fedhii biizinasa keessa seenuun pireesharaa fi stressii waa hedduu qaba. Biizinasa mataa'ee fi
qabaachuun waan yaalloo miti waan akka laafuu laalamoo miti responsibility hedduu fudhatta financially karaa hedduutiin heeraa fi seeraas guutuu qabda. Dura research ma gooteeti waa hedduu irratti bikka saniin if gahuudhaaf irrattiin dalagee sobbanuudhaaf bikka kanaan geenyee qaama itti jirra. Biyya keessa jiraatan kanatti faarmaasii dhuunfaan banuun akka ulfaatu kan himan Dr. Eliyaas hojii akkasii kutannoon jalqabuuf ogummaa qabaachuu qofti gahaa miti. Karoora bizinesii baafachuun tajaajila rakkoo uummata keenya biyya kana jiraatanii furuu danda'u kennuuf hojii kanatti seenuuf murteessuu dubbatan. Akka faarmaasistii tajaajila namaaf professionii hanaaf bikka fedhetti dalagaan ture bikka retail pharmacy keessa dalagaan ture. Achi hagaan dalageessan ogguun laalu ogummaa haga takka irraa harkadhe satisfaction yookaanis gammachuu olaanaa irraa hin arkanne. Maaliifi wanniin dalagoosan akkaan fedhetti nama kana tajaajilaniin kennamuun kennuusan ogguun madaalee laalu yooniin ka'ifii banadhee tajaajila irra ol aanaa kennuun hin danda'a. So sanirraa ka'eetii faarmaasii kana dura research gootaa oguu research gootee nama nu dura waan kana banatee jirus hin beeynu. Namni si duras jiraatee gaafatee jala buutee yoo waan kana goote irra laafa. Laakiin haalli nuti itti eegalle haala xiqqoo ni ulfaata because namaas hin beeynu nama waan kana keessa turre. Researchuma ogummaa barnoonni kun ogummaa adda addaa siikannaa dandeettii qabnu saniini research goone gargaarsa warra kiyyaatiin waan kana banuuf dandeenye. Akka seeraaf qajeelfama biyya kanaatti hundeeffama isaanii bu'uura godhachuun faarmaasii gosa garagaraatu jira. Siwaard faarmaasiin Dr. Eliyaasiin baname immoo faarmaasii hawaasaa yookaan community faarmaasii jedhama. Maaliif gosa kana hundeessuuf murteessitan jennee gaaffii gaafanne yommuu deebisan? Community faarmaasii jechuun faarmaasii dawaa namni barbaadu kan akka laafutti dhaqanii irraa argachuu danda'an jechuudha. Akkuma retail yookaanis dukkaana meeshaarraa bitattutti faarmaasii kanaas ulaagaa hedduu qaba. Faarmaasiin community jira, hospitaalaa jira, inpatientii jira hospitaala keessatti. Wanni adda godhu hoggudawwan namni katabameef waraqaa qabaatee takka electronically yoo ergame dhufeeti addatti matatti fudhachuu ni danda'a jechuudha. Dhibdee takka malee dhufee dawaa san fudhatee faarmaasistis matatti dubbisee dawaa sanillee waa irraa baratee faarmaasistirraa akkamii fudhataa maaliif fudhataa san hunda baratee fudhachuu danda'a. Gaafii namni sanis qabaatee gaafii sanis gaafatee wanni fudhatu sanis maaliifi akka compliant waan jaanii jira dawaa kana fuutee mana galfachuu qofa osoo hin ta'in akkamii fudhataa. Akka Dr. Eliyaas jedhanitti Siwaard faarmaasii kan adda godhu dhuunfaan hundeeffamuu qofaa osoo hin taane rakkoo afaan Ingiliffaa dubbachuu namoota keenya mudatu hir'isuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Haaluma kanaan afaan Ingiliffaatti dabalataan afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi Sumaaleetiin tajaajila barbaachisaa kennuu irratti argamu. Wanni nuti adda nu godhu tajaajilli nuti kenninu takka duraan dursee sarvisni keenya afaan Oromootiin kennina. Afaan Ingiliffaa qofa osoo hin ta'in afaan Oromootiin, afaan Sumaaleetiin, afaan Amaaraatiin kana hundaan kennina. Of course majority patient basing keenya nama Oromooti. So namni interpretera hin barbaadu jechuun namni kun hogguun bilbilee dawaa akkanaatiin fadhaa yookaanis gaafii akkanaatiin fadha wujoo faarmaasistii directly dubbisuu danda'a jechuun nama afaan isaa dubbatu. So dhibdee malee osoo namni takka interpretarri osoo jidduun jiraatiin directly jechuudha. Because afaanuma hiikamu kana keessatti gaa wahiitu miis godhama wahiitu kun yoo namni san afaan kee dubbate amma dooktara afaan kee dubbatu wajjin hogguu deemtee yaalii argatte wallaansa argatte hagam takka sii laaffata hogguutti dubbattu akkasuma jechuudha. Sani takko khabiraa patient basing nuti qabnu of course Oromoo saboonni biraatis ni jira uummanni biyya kanaatis hedduu qabna. Faarmaasii kana hogguu bannu uummata hawaasa hundaaf banne. Uummanni biyya kanaatis akka dhufee irraa qooda fudhatu
Of course fardiin guddaa kan personally kanin fedhii guddaa irraa qabu namni afaan kiyya dubbatu akka tajaajila kana akka laafutti argatu osoo hin cinqamin dawaa isaanis akka argatanii sani wanni guddaan. So sanirratti gaa yaalii guddaa godhu jira. Fedhii nama keenyaa guutuudhaaf treatmentii gahaa wallaansa irra ol aanaa akka argatan yaalii guddaa irrattis dalaguu jira. Hojjettoonni siwaardi faarmaasii dawaa gurguruun alatti mana namoota tajaajilanii deemuun barnootaaf gorsa kennaa jiru. Akkasumas namoota gahee isaanii kaffaluu hin dandeenyeef hanga humna isaanii gargaarsa kennuu irratti argamu. Gama biraatiin faarmaasiin kun hundeeffamee umurii waggaa tokkootti ajjeechaa George Floyd bara 2020 magaalaa Minneapolis raawwate hordofuun mormii uummataa ka'een faarmaasiin kun namootaan caccabee qabeenyii fi dawaan keessa ture yommuu saamamu kanaaf immoo hojii ala ta'ee cufamee ture. Haa ta'u malee utuu abdiin kutatiin hojjechuun deebisanii bananii jiru. Gargaarsi uummataaf dhaabbilee dhuunfaarraa isaaniif taasifames akka tajaajila kana cimsanii kennaniif isaan gargaaruu himan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Akkaan boodatti hafuuf abbaan irrummaa guddataa innaa dhufu diimokiraasiin immoo ga'umsaan bulchuuf namoota dhugaaf bu'aa dhugaa argamsiisuu akka danda'u mul'inatti agarsiisuu qabna jechuudhaan itti gaafatamtuun dhaaba misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Sammaantaa Paawar dubbataniiru. Abboonni irree akkaataa itti diimokiraasiin hojjechuu hin dandeenyetti nuti hojjenne jechuuf odeeffannoo dogoggoraa cimaa ta'e facaasu garuu ololla akkasii mul'inatti kan kijibaatii jedhu Samaantaan. Dhugumatti waaltaan qorannaa VDM jedhamu qorattoota dhimmootii diimokiraasii hedduu kanneen waggoota 25f biyyoonni diimokiraasii hordofan galiin isaanii nam tokko kanneen abboota irree caalaa dhibbarraa harka 20 ol guddachuusaa ibsan tuquun gabaaseera. Malaammaltummaan rakkoo dinagdee biyyoota kana quunnamuuti. Hayyoonni dinagdeef namoonni siyaasaa malaammaltummaa keessa jiran fedhii isaanii guuttachuuf caasaa qaban fayyadamuudhaan diimokiraasii jiru balleessuu danda'u. USAID'n hojii farra malaammaltummaa dhaabbaticha keessatti cimsuuf akkasumas tattaaffii ministirii dhimma alaa, ministirii haqaaf ministirii maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi taasisan cimsuuf gurmuu farra malaammaltummaa hundeessee jira. Gamtaan kun mala ittiin deebi'aa tattamaa kennan ni qopheessa. Akkuma kanaan USAID'n diimokiraasiif farra malaammaltummaa daandilee murteessoo ta'an hatattamaan argachuu akka danda'an qopheessuudhaan sagantaalee damee hedduu qaban hojiirra oolchuun yaalii ministiriin dhimma alaa taasisu guutuu danda'a. Bajetii pirezidaanti Joo Baayiden ramadan $50 miliyoonni tattaaffii kanaaf hatattamaan deebii kennuuf oola. USAID'n maallaqi kun akka malee ennaanni ba'u yookaan fooyya'ina diimokiraasii biyya tokko keessaa miidhuuf ennaanni oolu waaltaalee mootummaarraa maqsee jaarmolee hawaasa siiviliitti naannessuu itti fufa. Farra malaammaltummaatti dabaluudhaan jedhan Samaantaa Paawar biyyoonni eegumsa marsariitiiwwan isaanii akka cimsaniif odeeffannoo dogoggoraa akka ittisan ni gargaara. Kanneen diimokiraasii leellisanis hordoffii gama intarneetiin ta'uuf hojiin isaanii akka saansurii hin taanee fi hacuuccaa akka ofirraa ittisan ni deeggarra jedhan. USAID'n michoota ministirii dhimma alaaf dhaabbata sabaa himaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan marsariitii walabaaf banaa ta'e babal'isuuf akkasumas safuu diimokiraasiif qajeelfamoota mirga namaaf teeknooloojii haarawaa ijoo ta'an waliin wal barsiisuuf biyyoota waliin ni hojjeta. Akkuma kanaan Yuunaayitid Isteetsi ennaa gaazexeessonni mootummoota hacuucan biraa rakkoo hamaan isaan mudatuuf haalli dinagdee jijjiiramaa dhufu sabaa himaa dhuunfaa naannoo addunyaa ni deeggarti. Waggoota dhiyoo as abbaan irrummaa babal'ataa deemus ammayyuu diimokiraasiin sadarkaa addunyaatti jaallatamaaf gosa mootummaa barbaadamaa ta'uusaa ragaaleen jiran ni mul'isu jedhu Samaantaa Paawar. Yuunaayitid Isteetsi uummanni naannolee mara keessaa kanneen ofiin of bulchuu barbaadaniif mirga isaanii bu'uura shaakaluu fedhan gargaaruuf cicha qabdii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata.
Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.